nyaatallee nyaatu waata sanaaf hin qabu. Ollaa kiyyatti yoon gabbeellee ollatti yoon gabbeellee ollaa waliin akka naasoo inni na godhaa. Sagaleen kun maakiidhaa miti qottu naan jee abbaan barbaade. Fiti gaa sagalee maaliif dhaabda dabbaan fixime? Fixa. Oi na dhaggeeffadhu gotakka. Sagaleen kun laalammaa abbaan barbaade. Dabbaan sagalee fixu. Oi eegmaa si hojii wanta kanatti walii gala namni an barbaadu nama kana hunda rasi. Sagalee fiti. Baabure itti famu Akka anaafetis waltaa maaliif beektaa? Sagalee nuu fixi. Guddina kan kee argaa jirtu nuti si argaara malee guddina ati guddataa jirtu nuti si argaara malee argaa jirtu. Dabbaan maaliif sagalee fixi. Okay, amma sinjee guuf deemtan dhifama yeroo takkaan hiikmaa hojii naasaa. Nu hundarra dhugaa dubbanne yoo ta'e hiikmaa nama maakii qaamallee hin beeku, namatti dhiyaatellee beeku, nama mana siitis beeku, really serious justii amma dhugumatti maakiin keessa jirtu namni hundi hubatu isiidha. Garuu dubbachuun barbaadu na fakkaata malee. Ani amma isii hojii naasaa dhiifama naa godha. Hiikmaa ati amma sagalee guutuutti banii naan gatti. Sagalee guutuutti banii. Sagalee hanga dhumaa godhi. Hanga kana qofa irraa muramee. Na dhageeffadhu. Laa aduun tun naan diin sagalee daqiiqaa 15 suuraa isii kaaseen bilbila kaameraa duuba deebisee namoota isii wajjin jiran sadii wajjin bakka sagaleen kun nutti haasa'ame si garsiisa. Okay, kaisaan na erga yeeme amma yoo akka. Oi na dhageeffadhu isin ergu. Kaisaan isin ergu qoy guutaa kana dhageeffadhu. Kaisaan illee ergu sagalee guutuullee ittiin banu ati amma yoo dandeesse waan takka godhi. Laki wanni kun soba yoo naan gatti. Maayikin bilbili amma saatii kana nambara isin ni qabda. Ani naasoyne gareen hin jaaramne dabbaalitti hin argamne sagalee ta'ii jaamee dabbaalitti ergamni kan namne agattu maayikin amma saatii kanatti bilbili uummata 100 kanarratti angaafsaniin kijibaata yalla karaa sun qabaan namoo garuu garuu haka maayikii awwaaluudha yoon deebisaa sun deebisne dabbaalaatti haasawaa qofa yoo oolte hin ta'u wal dhaggeeffachuu qabnaati gisee haasawite na dhaggeeffadhu haa yoo na dhaggeeffate yaadaan namoo isin jee baran ayyi haka tokko qabadhu namoo yeroo tokko hin deemne. Okay, amatti. Dhaabbadhu namoo fi kana wayii wudiddirii hobbaa jirraa miti dhageessifi. Wudiddirii ta'uu baatu jesti dubbanni yoo ta'e dhimmaa qaa dubbadhu re siin mormaa jira. Dhimmaa qaati siimuu deema dhagaye. Itti bilbilii maarree godhii miti. Ani waastinnatii fudhadhee ani mataan xiyyaatirra na gaafachuu dandeessa. Maakii wanni si bira dhufe sagaleen si bira dhufe kun soba dhibbaan dhibbatti. Bakka. Ani afaan kiyyaa maakii dubbiseera. Ani afaan kiyyaa maakii dubbiseera. Yoo gadhiiste dhagaye yoo sagalee guutuu kan waraabanii si ergasan fidde. Meefiti si ergaa oolanillee namaan ani qaamaan beeku waan ta'eef kana dhugaa miti sobaa yoo hin fudhadhu didde malee. Amma kana goonu hiikma. Ani si wajjin kirkiree godhuun barbaadu. Laal. Carraa dabbaan. Mabruuk ni dubbata guutaa akka isiidhaa fi wanta kirkiree godhee kannee sedda barsa ni dubbata dhiifama nama gurguddaa as keessa jira sin arguutti jira dhiifama naa godhaa guutaa akka. Hiikma. Ani gareen dhalaadhaan jaaramtee maayikii kaayiroo keessatti maayikii doorsisaa turte akka jirtu qubaan qaba. Amma namoonni tokko akka waan eenyu caalaa maayikii jibbuutti horii yaadan jiran. Ani nama haqaa fi dhugaa maayikiitii fi guddiraa fi milkii isiitii fi eegumatti qabe dhaabbatuu fi akka waan maayikii dha'uu fakkaatee sababa keetti maayikii leenca meeqa argachiisaa ba'eedha malee nama maayikii balleessuuf yaada qabu miti. Ammoo gareen dubartootaa ta kaayiroo keessa jaaramte yeroo takka mutti naa qabatu pilis na jeeqin. Gareen dubartootaa ta kaayiroo keessa jaaramtee jibbaa maayikiitiin lafa dhiphisaa jirtu akka jiru qubaan qaba tokko naa jii lammaffaa dheengadda warri mana maayikii dhaqe ani iccitii harkaa qaban mallee gaafa ibsaan kaayiroo keessaa bahu iccitii harkaa qaban mallee taatii amma taameef sagalee isii kan manatti ergame kan akka inni hin dhagaamneef qaamonni jaaraman achi keessaa socho'aa akka isaan jiranis qubaan qaba san keessa hiikmaan ni girtee tuqiyyaa miti an garuu yaadni kan kee haati immoo ofaa jirtu achi keessa sanii wajjin faallaan qabu. Yoo dhugumaan namummaan si dhagaame maayikiin obboleettii taatee nyaattee wajjin dhugdee manaa fi qaama siitis agartee jiraatti. Soba wanni kun yoo jetti saatii kanatti maayikiin nama lubbuun jiru nama ollaan gubbaa jiru bilbiltee gaafattee riilii dabbaan kuffisuu dandeessa. Hin ta'u taanaan garuu diina maayikii garee dubartootaa kan jaalatee kaayiroo keessaa maayikii maqaa balleessaa akka hidhaan jireen gaafadha. Laal amma takkitti ta'uu baasii kan hojii manee hoomworkii ittiin faranjiin hojii manaan seeqan. Waan biraa takka ittiin dabalu waanuma sagalee kana qofarra jiru kan inni dhageeffadhee fi kan isin dhageeffattan qofaan seeqan namee. Maayikiin amma ni tumamte, ni reebamte, ni cafaqamte sagalee kanarra akka jirutti akka isin dubbatutti. Kalamaffaadhaa nama gabbahuu hin dandeessu bakka adda addaa dhaquu hin dandeessu yoo ollaas ta'e maxaama barbaaddee dhaquudhaaf maayikiin kan manaa gabbaatu ta'e nikaan kan kee hin jiru gurbaa nikaan kan kee hin jiru hajaamtu gurbaa diimaadhaan itti kenname. Kanaaf maayikiin
uggura keessa jirti dictatorship dhaan muudin itti qabame mirga dhala namaa sarbamtee mana Masri keessatti kophaa si rakkataa jirti. No waan hangatte wantoota hangaa nama dubbadee kana naa sirreessi. Okay mabruuk carraan kee dubbadhu. Hikma garuu osoo isaan hin dubbanne waan kana takka amani fudhadhu takka bilbili nu mirkaneessi. Obboleessa kee amani fudhadhu ani firdi beetiin jiruuti. Okay bilbili ammaan itti bilbili akka nama takkatti haasoo jirtu dingata si harkeetiin ol bahee. Okay bilbili. Dhageessiif nima ol bahee ani firdi beetii amanii fi amaniyyee hin jiru miciyyoo qaamaa wajji jirra rakkina isin amma haasoo jirtan kana irratti hin harkine hin dhageenye. Jaalalumaan wajji jiran jaalalumaan adda deeman hidhaa isin haasoo ta'in dhageenya ammallee maakii kan dhufe inni mana isiiti malee mana isaatiiti qonqotte kan maarree haasoo amma dura jaarsaa fi jaartii wallolanii asirratti mana isii dhufanii rakkina himatan sagalee san irraa muranii amma haasoo kanaan sagalee kanaan haasawan kana dhibbatti anuun hin beeka kana isin lakkee akkasii miti akkas fidi ragaa fidi maarree fidi jechaa ooltanis kuni waan wanni joomuu miti dabbal waan hin quba qabu siinee fudhattu na dhagee narraa yoo fudhatte yoo narraa fudhanne immoo itti fuftaa jechuun obboleessa kiyya qaalii. Oguuta kana dhageeffadhu dhiifama. Na dhageeffadhu si. Amma maal langeetti ati amma sa'aatii kana bilbileetiin qulqulleessaa langeetti bara. Isin keessaan nama dubbisu jirti yoo si dhaguutu hin jirtu. Eeywa laala bara waan itti kan nama jiru ni beekaa bara. Sagalee maayikii ukkaamsuudhaaf. Abboo haadbannumoo carraan waan si kan nama jiru ni beekaa sagalee maayikii ukkaamsuuf bilis. Zaman ol baasi. Warrabsitee mana sarara baate. Okay. Okay, waan dubbattan yoo qabaatan jarraa isinii kan rakkoo qabu qoya hangaruu hiikmaa qofaan barbaada maaliif nama haayiroo keessa jiru nama maayikii dheengatu gumaatatti dhaqe akkasuma ammallee nama wanni harkaa qabu nama bilbila isiillee qabu ani waan kana babal'isuu illee barbaadu dubbachuu illee barbaadu wanni kun dhugamu sobaa riilii isiin waa gootu achirra walii galla. Ekma, ini bilbilan angkat bilbil amma. Yo dhugumaan diina maayikii ta'uu baatte. Bilbil. Agasiin bilbiltee as deebituu fi carraa yaada kennadhee gabbaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikum salaam warahmatullahi. Akkam bakka jiraattanii. Dhiiroo wanni tokko wanni beekuu qabnu. Namni ilmi namaa kun jireenya dhuunfaa isaa jiraata. Namni namaaf jiraatu hin jiru. Jireenya mataaf jiraata namni. Kana biratti namni adda mucayyoon tunillee waan amma irraa himtan kanallee yoo qabaatte nama ofirraa waa dubbachuu danda'u. Waan bultii ilmoo namaa kana keessa obboleessa kiyya dabbaali osuma baatanii bareeda maaliif jennaani. Bultii namaa hoggaa jettu adeeroo ifama ogu takka bultii namaa hoggaa jettu. Amma gurbaan kunii fi mucayyoon tuni dhiirsaaniiti. Dhimma bultii irra jirru bar baabaa kiyya dhimma sagalee irra jirra bar osoo gurra keetiin dhageessu waa'ee bultii maaltu fida keessa. Isiin naa ta'a jee sagalee. Maakiin naan jee. Yoo rakkina qabaatte. Akka sagalee naa ta'a jetti ani bilbilee. Mabruuk dhiifama naa godhi yeroo takka ofa naa kanne amma. Laal dhimma bultii dhimma hojii ciisuu dhimma waliin koo keessa hin jiru waan. Atileen itti seenuu illee barbaadu illee. Agantaan mana kiyyaa kanaa miti. 1 point wanni guddaan barbaadu maa inni afaan maayikii kasoban qam sagalee maayikii kasoban qam miira gaddaatii fi kufaatii fi rakkoo keessa jiraachuu isiitiin miira guutame ka isin gaqqabdee dubbachaanii jirtu kanaatu na dubbise kana qofaraa dubbatta abbaan barbaadee mana kana ol seente kan seeyyamu ka kanarraa fi bakka biraan itti haasuu dandeessa dhimma bultii isaanii ani dhimma bultii namaallee seenullee barbaadu garuu amma sagalee qofa waliin haa dhageeffannu. Hirriba dhabee nyaatallee nyaadhu waata sanaaf laal nyaatallee nyaattuu hin jenne beekan nyaatallee nyaadhuu jetti taatee bakka biraatti ta'e himuu fi waan sirra ga'e himuun garaagarummaa qaba nyaatallee nyaattuu hin jenne rakkoo namaa asuu jirta kan jenne nyaatallee nyaadhuu jette okay hirriballee hin qabduu hin jenne hirriballee hin qabuu jette mana sidi gabbaatee bakka ollaa dhaquu hin dandeessuu hin jenne hin dandeessuu fi hin danda'u soorgoo fi sookoo afaan oromoo baratan na fakkaata hin dandeessuu hin danda'u waan qaama bira laallatu fi waan si laallatu jechuudha. Okay? Amma dhimma bultii maaltu fide as keessa? Ayyee yaaduma kana sadiin irratti deebii sii kennee gadi bu'an. Ayyee nyaatallee nyaachuu hin danda'u wanni kun hin danda'u jechuun jecha sii dhugaa. Yaa goobas. Gurbaan abbaan manaa biraa deeme faati manaatiif abbaan manaa bishaan golitti
yaada isaa Oiga, amma sakka dubbii akkasii goone mabruukaa kiyya dhiifama naa godhi. ila obboleessi akkuma atiin yaada kan kee namaa kennituun anis yaada kiyya baachuu qaba akka namaan deebii qabda akka namaan deebii qabda kan callaan Komantii maal cuftan sadabbaan komantii maaliif cuftan? isin Arraba heddummaati kan inni si akkana waalamneef hin komentii cufte. Duba akkanatti bar dhiibbaa namaa arrabni eessa jira yaani nama mirga namaatis hin danda'u abbaan manaatii faati Arraba manaa heddummaati wallahi billahi. Komentii dhibba rakkoo qabu garuu arraba heddummaati. manaatii faati manaa walii uffata waan ta'eef sababa yaada isaa eega inni na biraa deeme sababa isaa yaada isaa nyaachuu hin danda'u jechootu mala. Ayyee. Dhugaa isaa wajjin jireenya ji'a akka haa ta'u lama haa ta'u dabarsine kana keessa hirribas hin qabu jechootu mala. Hiikni gara hedduutti sookoo fi soorgoon isaa hiikamu afaan Oromoo bal'inni hiika badhaa qaba. Kanaaf waan kana atuu qorattee keessa gadi buuteeti moo. Hayyee asumarratti si deebisaa qoy gaaguu takka mabruukaa kiyya yaada kiyya damurta illee kanaan hin jenne dhiifama naa godhe ogguma takka qofa. Laali sababa wal jaalatanii abbaan manaa biraa deemeef naan jette. Sagalee isiitiif akkana dubbisi akkanatti ni qabu dhiifama naa godhi. Quraanni akkatti qabu qaba miti afaan Oromootti afaan Amaaraatti Arabiidhaan jira waan ta'eef. Haasawaa maayikii qofa irraa hin uume osoo waan biraa keessa hin ceene. Haasawaa siirraa akka hubannatti sababa abbaa manaa kan jaalattu biraa deemeef gadda jaalalaa qabaattee osoo hin taane rakkoon isirra geete. On taargeetiin guddaan ati cuquttee ilaaluu dandeessumaa inni mana gabbee bakka ollaa dhaquu hin danda'u. Diktaatarship qaama dhiibee qaama miidhe qaama hidhee jira gaafana. Kun ammoo jaalalaa wajjin waliin qabatu namni jaalatu biraa fagaachuudha wajjin waliin qabatu manaa baanii ollaa bira dhaquu dadhabuun. Amma si galala fakkaatu inni jechuu barbaade. Akkamitti akkas dhiigeeti meenaa deemsa. Sagalee tana keessa anaaf sagalee ta'a wanta kana ani dubbachuun dadhabe sagalee naaf ta'a wanni jettu wayii jira bakka kana gartee. Osuma isin gachuu baattee illee sagaleen hin taafan maaliif osuma dabbaal takkaa'uu baaburee takkaa'uu mani jettee nu yaamuu baattee sagaleen si kunna bira gahee jennaan rakkoo keessatti girtuu waan godhu Oromummaa dhimma sagaleen fakkeenyaaf ati dabbaal jaartii ofiitiin gandan dhaqinii bakka fedha ani mirga jaartii dandeessan booda geeffadhu obboleessa kiyya jaartii teenya hiinee akka barbaanne goonaa mirga jedhu hin qabdu dhiifama naa godhi. Hin qabdu mirga kasii. Hin jiru mirgi kasii. Mirgi kasii hin jiru. Koi dengada baaburee jedhamu nagu dengada osuma tasirra girtuu aadaa sukkooman du'aasaa turreeti artistiin keenya tokko maqaa isaa irraan fidee jira nama aarsiiti. Maal isin jenni beektaa? Aarsiin gaafa intala si kannu maal jaajee? Diraan siin kanne malee ijaa fi afaan siin kanne akkasii siin kanne ani diraan siin kanne siin gajee aarsiin. Jaartiin nama kajaamu qaama takkaa'u jireenya walooti malee cabsi ajjeesii dhiigaa fi lafee yaadni jiru hin jiru. Akkasitti hubadhu kana. Lakki gandallee haadhattu ka jedhanii akka seeraatti seera ambaatti gandallee dhaqi wanni jedhamu jiru marii ibsaatiin ta'a malee wanni ta'u gizee. Kuni miidiyaa dhalaali waan ati hubachuu qabdu abaa kiyya kuni gulantaa miti booroo miti bootaa hirribaati miti dhiifama naa godhi asirratti ganda wanni jedhamu jiru. Haasawaan paabliikii irratti haasamee paabliikii irratti haasamaa jira ammallee ani bakka ani biyya arbaatiin jira isin biyya biraa jirti qaama wal bira hin jirru mana waliin da'ine bultii waliin seenne waan ta'e sagalee isii fideen qoy ati bar amma kasiin jawan qoy mee amma isin warri naan mormuu barbaaddan. Warri dhugaa kana baasu caalaa ani dura dhaabbachuu barbaadani maal harka qabatanii dura dhaabbachuu fedhan natti hima. Ila dhaggeeffadhu laa silkiin jalaa kaasuu diddeema bilbilee ani yeroo atamma isin hikimaa walii haasaa turtani. Roobas anamma qaama kana qofaan barbaada. Qaamni an barbaadu maa inni qaamni nama hoo danda'u. Qaama maayikii irratti maayikii waan kana deebii kannisiisuu danda'u qofaatu nama hoo danda'a. Kanarraan kaafee filis ifama naa godhaatiin irraa gabba. Silkii bilbilaa fi ture ani silkii bilbilaa fi ture. Naggu bilbiliif amma saatii kana bilbilii fi lakkii an kuban qabu agettu ayya. Bilbilaa fi tureeti wanni takkatti as keessatti bakka kana keessatti hoo wanti Dabbal Bari daa kanuu raajii homina fakkaata amma sagaleen kiyya kun waan dhagalee jiruuf Dabbal ila haasaya ilila homa jiru kana haasaya yuudila haasoi nu walitti duude jechaadha si harka si galee. Ani amma qaama tokko faan barbaada ifama naa godhaa. Qaama takkitti na qofsa faan barbaada. Qaama maaliin barbaada si fakkaata qaama maayikiin amma ani waan kana quban qabu hin goone gettuun barbaada. Lakki rakkoon irra hin geenye. Wanni kun itti yaadamee shiraan lafaa fuudhame ani keessa jiru qaamayyuun barbaada ani kun sagalee maayikiitti si dibana hakkeessi rakkoo isirra gahee himachaa jirtu waraabadhaati bakka barbaadanii deema sagalee taaf dhiifama ogu takka sagaleen itti dibanaatii muti qabadhaa. Hirriba dhabee nyaatallee nyaadhu waata sanaaf hin kannu ollaa kiyyatti yoon gabbee illee ollatti yoon gabbee illee ollaa waliin akka naasoo inni na godhaa. Okay, amma abbaan barbaadan asirraa waan barbaadan asuu dandeessanii maayikiin feetu mana si. Raanaa kana dhagama. Yeroo fudhuu dandeessa abbaan barbaadan rafoon qabu sarraan. Dhagama sagaleen kiyya. Dhaggeeffadhu tokkoffaa waa'ee kiyyaa sin galchuu lammaffaa immoo sagaleen ati deddeebi'u. Dhiifama nagalchaa fi nagalchuu osoo hin taane osoo waan ta'e ofirratti yaada kan dhaggeeffadhu sagaleen ati amma deddeemuu jirtuuni
Dhiifama naa godhi maayikii arara muutii qabachoo osoo hin taane agandaa ofirratti deebi'e kana filis. Sagalee naati amma olii gad deemu jirtu mana zamaanutti amma haasee nama rakkateetu jira. Nama rakkateerraa naasoo jira. Abbaan keenya nyaata naan kennuu maal kejee nama rakkateen irraa dubbatu jiraan. Sigalee namni akka ibsatti jireenya tsadaa jenna jiraachisu jiru hin jiru. Namni akka ibsatti hin jiru. Jamma dhageeffadhu arrabuu. Rakkoon irra hin geenye sagalee naan ta'e fixachiisi haa fixachiisi duba. Aboonan Dabbal mee dabbal dhiisi. Alli si dhageeffadhu. Nagu hunduma keessa nuu dhiifama godha. Ani amma agendaan kan maayikii waan ta'eef dhageeffadhu laa dobboleessa amma booda. Ani dhageeffadhu intala si koomandooti abbaan kiyya warra arsiiti dhageeffadhu ani haati tiyya harargee arra booda maakiin harargee itti naaf hin dhaabbatiin dhageesseemi. Okay. Arra booda maqaan hoola. Ati harargee miti? Ani harargee miti ittiin dhaladhee malee. Okay. Ati arsiidha? Maqaa kiyya nan kaasiin doon qoro. Okay. Rakkoon qabu ati arsiidha naa jeebisi gaafi kiyya. Ani arsiidha. Okay. Ibsaan namni rakkoon irra hin geenye. Arra booda waa'ee ibsaa singalchu ibsaa maqaa keetiin yaamamu. Koi rakkoon qabu ibsaan dabbaali sin jenne malee. Arra booda maqaa kiyya yaamina. Si jamma maqaa kee yaamu dhimma keetillee seenuu dhageeffadhu. Hoola anamma kana dhageeffadhu. As biratti dubbii si ibsu. Waan takka walii agallu kutak. Waan na dhaabbachuuf hin qabdu na dhageeffadhu. Yeroo takkitti qofa. Hin guddisan ishii hin guddisan hooloota. Yeroo takkitti qofa amma dhimma foololleen seeninii nalleen arrabsinii waan takka illee seenin. Waan eessatti waan eenyummaa siin kabajaa yeroo takka banaa hullaa. Okay.